Warroqeen bareedduu haa taatu daabbaa kana aga baattu gaa saahiba. Sirriitti Warroqeen garaa dabbaa dhaaba. jaalatu. Alla daabbaa kana jaalataa Hojjetii baatu yaa rabbii jedhe. namni daabbaa namni daabbaa jibbu na jira waabila tuusanuma keessatti durii si godha. Wanti dabbaa jaalannaan sumee tana salaam alaikum jiin kasanii si dabbaa sirri qaba. Dabballee kan bareeda qabu dabbaa qaba. Soomana waan akkamitti soomana? Haa soomana kana mucaa laal girgiraa bira kaayatiin wanti as bira kaayee laal soomana akka barana soomanuu deemu takkaa soomana hin beeku kan dadhabde. Wallaahi lazi. Salaata fi Bareeda. soomanaa fi waan hundi waliin jaayisa taate jechuudha. Bakka. Dhala video kan dah kayu tahu juga. Sabboontu kanaan mana dijinne wallaallanna. Apa tu? Dalam mau diri sih. Profile lo kan dalam mau diri kan? Dhiira fakkaata. Maal jettan? Loltii qabyaa. Video kan Xiyyaa tokko warree fudhatan osoo tiktook loofu arge maal jeeni beekta. Namni keessattuu shamarran Oromoo shamarran harargee tana fuudhe nama marasaasa ifiin ibitti bahee dhukkaasa. Wallaahi bakki jee nuti warri fuune rabbi obsana gayyuu nu haa kannu si warri fuune nama 35 gaditti ibitti fuudhinaa yeroo qoflaan najjiise wallaahi wallaahi. Anggara fudhatanii Sudah kabar badan ni sila. video kan tu. Barbora Bayan. Wabi. Ati amma mirqaana guyyaa itti ciraa oolte kanatti cabsataa jirtame. arran qabaane wallahi silaa qabee akkatti naasoo warra dubbisaa boodaa qofa naasa malee amma naasoo silaan qabee arra wayin bitaa wale magaalaa keessa deemnee waa shoomanaa kana fa'aa bitaa wale xiqqoo qabee garuu waa xiqqoo akka zarqallee akkatti nan qaba. Jabanaan hin jiru isaa? Jabanaan qabu Ada fagadamu? mus mana? Jabanaan sa'a ja'a torbatti riibaa haa isatti jabanaa dhatte. Sabboontu viidiyoo kanan dure Ati ammallee bar qaamaan biyya jirta malee akkaataan itti jiraataa jirtu akkuma gaafa jalmara biyya tana keessa itti jiraataa jirtutti jirta bar halkan kan akkamitti ullaana karaa bulteetuma guyyaa akkanumatti galamaan kasaame akkatti raftutti. aawamiyyoonni bareeddii kam guddisime. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya. Oh my, sabboontu dhagaa. Rehan. Awani taati kamiyyoon farroke. Oh. Kenapa ya tiba itu? Ada forrokken halal kok egaa wabil. Amor Farroke laal sesudale. farroke na feeti jaar kiyyaan donkoorti cokol. Eessa feeti homiyo? Simpel banget, dono ini tenang. Sabo, Koi. sabo. Warak yang Ada mau jual. Qaamni bilisaan iddoo aseenu kas taanaan hammachaa nuti. simpel. Zat. Warak zat. Wal berrara kau nggak bu? Qaama Wabi. Nuga apa nuga apa nabi karpet. Filannoo ishiitiin gaafadha dhaggeeffadha. gaafa Lagi itu. Sabboontu. Indah kan? Dua. Koi. Ama dia jual. Sabboontu. Gaafii gaafadha manta sabboontuun gaafadha obsa. Sabboontuun gaafii gaafachuu barbaada. Sabboontu. Gafe kam. Ishee dhageessameeti. Ayah.
osoo waa bilii fi forroqee kana keessaa dirqama nama dirqama miti ameeksi kasii miti hamuma feetaa jiin kanuma gabaabaadhaan dirqama miti ham feetaa jiin bayi maal goota karaa dheeraati deemu. tolee bakka rakkoo miti. Dhiirota lamaan kana keessaa forroqee kajalaatii fi Forroqeen ni boona. boona forroqee boona jira. Iya. Isaan lamaan kana keessaa ni filattate. Uno kanaan fudhadhaa forroqee maaltiin beekaa miti. Kanaan fudhadhaa fudhadhaa. Amma Wabiin fudhadha. Forroqee humte kaa warra biisitti fedhee hambaleessu. Laa ilaaha illallah. Forroqee yeroo Bakka keessan sabboontuu keessan haa inaanjii bakka eegana filatte bakka ni taatan illee si filadhee ni jira. akkasi anka jedhu waabil amma durallee forroqeen bar fatanaan kufee bar qurcaa fi isa wal faana fattanamaneeti forroqeen fatanaan kufee bar la takkan bakka takkan fudhatan wallahi. gaafa jalqaba guyyaa tokko kaasee fi qurcaa No. Dhagaye akkaataa jirtan. Dhagaye hodhu. dhiis Dhagaye wallahi walumatti uffatan wallahi. Akkumaan dura seenuun an keessan jiru je wallahi. Durumaa gagguma sanuu jechuudha gagguma sanuu. filannoon ishidhaa eenyu taati garuu gaafsan No la an keessan jiru filannoo keessan jiru gaafatan. Mucaa maraana tokko beektu geema qabatee iyyuu tokko dhiyootan amma maqaan isaa eenyutu. Sumayyaa hayyuu sanka. Adoo Sumayyaa hayyuu. Qabuu san kan isaan dhagee buusan. Isa malee filannoo keessan jiru. An eega isaa wal filatanii walitti jiraniin dhufe. Gan dhufu. Anarraa filannoo keessan jiru jeetu maani. Haa guyyaa tokko qofallee beeyte forroqeen guyyaa saniif hin boontuu tana fuudhee beeyta natti taratti waliin barbaadu jira. Dhaluma natti dhabanii forroqee qoflaatti. Wallah guyyaa sanii forroqeen gizee dhufte forroqeen si taatee naan jaa beeyta dhalaa tantaane dhufaa beeyta tantaane gizee dhufte wabii naan jaa yaabaa. Wabi jadi ya, ini gua dulu lah. Oh gitu ya. amma urjeetta sumeetta faarisaetta dareshaetta hunda isaantu dubbisaa siyaasa gama Sabboontu bakka ati keessan dubbisa ati qoftiin taane anillee naa taatee jirta. Kottee jirti wajjin. Naa tokko karaa mutti. Awa gabbuu sarree an adawwiin qabaa min beektooti. Shurrubbee gabbuu sarree shurrubbee. Urji. Ofiin boontu kottu. Ofiin boontu bara koteetu ammeeksi sirriitu utaalteera ammeeksi sirraa naqa beekteeni barisiin bara hin bultu bara bultii qasan teessu barisiin amaluu barisiin teessifne. akkuma xiqqaatti ni qaba forroqeedha eegsisu Isi amaluma isiitiin teessifne. Allahu akbar siboo taantu taan daranii kamtaane Allah dubbanaan dhumne yaa rabbi. Wabi maayet. Taantu taan daranii gartuu ammas dhufte. Ibsaa wal. Tunfaanni urgoojii jala bulee. Wo gurba. Mooditara naa kanni. Assalamu alaikum. Wo. Anta. Waalaikum salaam. Wabi. Wayye ibsaa wal. Atisa wa. Dala media fe da kamalle. Dhalaan tamiidha. miti ala miidiyaa feetan akkam egaa Dhalaan tamiidhaatu jira. Wa ati warra suuditi hojii maa qaali fi kaisa bule afaan qachaa olte. Hooleyyii biyya arabaa tana bara bilaashuma qalbii Nama akka dhala maastaqaa nyaatu hojjekwatti teessee yaaygoota ati amazzeeni maastaqaa akkamitti rifeensa marta ati forroqee mana kan kee keessatti hooleyyii biyya arabaa jee durriyyeen as keessatti teessee obboleessa hoggaan akka eegtooti bara akka fedhillee ta'u ati seera guutuun biyyattii keessa jirtaa bara mee gabbee ispaalti marra fincaalel deemeet amazzeeni. Wallahi ni bincang. Usbati dulu saya dulu ketemu. Qoy mee urjii shan Ispaalti ta'uu dura ammaan.
Nama yoo fayyaa dhabe arabni kiniin itti fiduutu akka dhiiraatti haasa'ame. Bar wabiin naa qaba yoo wabii yoo baafama barbaade horii. Nama ilaa bakka fadhii dhaquu danda'u bar hanqaa waashti akka bakka fadhii. Wabii hojjaa ta'e. Biyyuma jaalattanii irraan galiin kan akkamitti hoolatu biyya irraa Udurjaa tan dubbisare ibsaa irraa jabaatamoo maali jeega? Itoophiyaa teessee laayivii seentu obboleessu. Oh biyya abbaa keenyaa jedhama nuti baqattoota miti bar. Akka feenitti taphannaa waan nu gaafa. Ibsaa karaa gagga kutteessi karaa harargee gadoo kutteessi jirti. Ammoo ol dhufeetiin jira. Oleessa? Oleessa jirti. Hanya karma ciroo kana faan taa'ar wabii. Maal goota duba ciroo ganda laalaan jirtu waraqaa wayii baafachuutti hin jirtu maal gootaa teessa bilaa? Yeroo sana wayiin qabaa rakkii lafa hundaan qabaa bara. Ciroo magaalaa guddittii godina harargee hundaa walirratti dhiyeera maashaallah. Way taappellaa ciroo jobeen duuba faayati gadhiisu. Nan kan kaanii dhiis. Barga ciroo barga amma sirri bareechanii karaa kan adda bal'isee mootummaan laala. Akka ajaa'iba kana bareeche. Mana namaa kana diyyee akkatti bareeche. Waggar achi wanta achiin wanta. Urjii kana maaliif hin dubbifne? Asabootiin hin dhufeera. Mee sumee kana fa'aa sumeen tunoo. Badii kana malee oliin sun itti babbaroon kun akka jiraatti barra qe'ee sun furtukuundaa eeggattee barra. Urjii kana mucaan haa dubbisu dhiisaa ijoollee kuttee kamiyyoo. Bal'isuu ati bal'isa kanama bal'isuu beeku. As bal'isi ija keessa laalla. Eessa qotu miyyoo na bira? Jedha kana jedhi. Farrisan. Otto sai ammee warra uumaan. Farrisan libbeenis akkumatti addaan dhaamtuudha akkam. Miyyoo. Ammeen kun naannoo maal ta'e? Dhagaye. Gabbuu isitanoo waa maal gootaa yamoo? Ibsaa waa. Salaam alaikum. Waalaikum salaam. Ada kanaan jira. Bormo fiilee jira garuu. Nagaa mee amme. Nagaa jiraata maal jirta? Taa'u jira roota miina. Aya. Nama qabaatu jira. Forro keetan kanirraa laayivii maal uummanne qoye? Dar jennaan biyyatti nuu dar kam? Eenyuun? Ati bakka hunda nama teessida marshaa samaale mangate kaalichaan. Isi warri gubbaa qorichaa biyyan qabdani obboleessa ommarraa biyya biraa tolfadhaa. Way biyyaa warri gubbaa qorichaa.